Hayyee daawwattoota keenya oduu amma nu ga'e qabna. Barattoonni yuunivarsiitii fi manneen barnoota garaagaraa Oromiyaa keessatti argaman hiriira mormii eegalan. Duula qindaa'aa hidhattoonni faannoo Amaaraa Oromiyaa irratti banan balaaleffachuun hiriira mormii guddaa gaggeessaa jiru. Duulli qindaa'aan kun walta'iinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraatiin adeemsifamaa jiraachuusaa ragaan guddaan callisuu mootummaa naannoo Oromiyaati kan jedhan barattoonni yuunivarsiitii fi manneen barnoota Oromiyaa keessatti argaman ajjechaa fi buqqaatiin Oromiyaa aanaalee naannawa daangaa jiran keessatti jiraatu irratti raawwataa jiru miidhama Oromoo maraa waan ta'eef ajjechaan nurraa haa dhaabbatu jennee gaafachaa jirra jedhan. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Dirree Dawaa sagalee tokkoon akka duguuggaa sanyii kana balaaleffachuun dirreetti akka bahan himan. Hiriiricha ajjechaa fi buqqaatii hidhattoota faannoo balaaleffachuu cinatti yakka hammaataa guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka gurri addunyaa dhagahuuf gaafachuu dabalata jedhan. Hiriirri kun daqiiqaa 30 erga adeemsifamee booda humni poolisii federaalaa mooraa yuunivarsiitii seenuun dhukaasa baneen hiriiricha bittinnaa'uu fi mooraan ammallee hin tasgabbaa'in jiraachuu dubbatan. Itti fufuunis mormiin kun yuunivarsiitii Finfinnee Kotabee mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Jeneraal Waaqoo Guutuu, Adaamaa, Amboo, Naqamtee, Haramayaa, Arsii, Godina Baalee, Aanaa Maddaa Olaabuu fi magaalota Oromiyaa biroottis itti fufeera. Haa ta'u malee ammas mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa waan jedhe hin qabu. Hayyee daawwattoota keenya oduu haaraa akkuma arganneen jala buunee kan isiniif dhiyeessinu ta'a nu hordofaa.